Okay, jaalatamtoota hordoftoota Amii saba kootuuf baga nagaan gara chaanaalii kanaatti dhuftanii isiniin jedha. Namoonni hordoftoota koo turtan barnoota hedduu dhimma teknooloojii garaagaraa irratti wajjin barachaa turre, keessattuu isinitti tolee like, comment, share gochuudhaan na jajjabeessaa waan turtaniif hedduu galatooma. Har'as barnoota tokko wanta isin commentiif inboxii garaagaraadhaan na gaafattan irratti hundaa isin barsiisuuf dhufeera. Social media gaafa fayyadamnu keessattuu baay'een keenya FB fayyadamna, karaa sana yaada keenya hedduu isin ibsanna. FB keenya yeroo fayyadamnu namoonni tokko ituun beekamiin yookaan sammuu keenyatti tu saving godhatiin passwordii keenya waan dagannuuf FB baay'ee jaallannuuf hordoftoota hedduullee achi jalaa qabnu. FB dhabuun barbaanne tokko dirqamaan dhabuuf gaafa kaanu passwordii isaa dagannee jechuudha. Akkamitti akka deeffannu namoonni tokko rakkachaa waan turtaniif na gaafattaniitu isa kanaaf furmaata kan ta'u isinii qabadhe dhufeera warra hin beeknee fi siitiin goota FB keessaa tokko illee wajjiniin seennee hin ilaalla. Kanaaf amma FB keessan na wajjiniin banattu kunoo FB keessan gaafa banattan kunoo kanatti jira. FB keessan kanatti banattanii booddee okay amma directii dhumaanii yoo dagannee jira ta'e for example iddoo kanatti log out jedha. Okay, FB koo duraan keessa turedha. Okay, log out jedhee okay asitti emailii koo nan gassa. Achi booddee iddoo kanatti passwordii koo irraan fadhe waanuma ta'e yoon gashee passwordii kana irraan fadheera. Kanaaf kunoo passwordii koo irraan fadhee gaafanii waan garaagaraa jedhu bifa kanaan naa fida. Sorry, kanatti naa fida passwordii koo hojii gatii ta'ee fi kanaaf maal gochuun qaba iddoo kanatti forget password kan jedhu kanarra gochuun qaba. Forget password kanarra gaafan godhu okay kunoo bifa kanaadhaan fidee kan keedhaa FB'n kun jedhee na gaafata. Achi booddee iddoo kanatti kan koo fakkeenyaaf Nike Manda kan jedhu kanarra isarraan godha. Kunoo lakkoofsan ittiin bane asirra jira. Enter login in password continue naan jedha. Okay, akka kanatti deema jechuudha. Facebook keenyarraa koodiitu nu ergama kanatti forgot goone booddee kunoo bifa isin argaa jirtan kanaan jechuudha. Koodiin naa dhufeera manaa fi 1085 kan jedhu kana jechuudha. Kanaaf isa sana irraan gasha jechuudha. Okay, kunoo 1085 okay iddoo kanarratti akkas godhee booddee change password kan jedhu enter new password naan jedha. Waanuma barbaade tokko godheen passwordii koo asirratti gasha jechuudha haara. Okay 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 amman gasheera kunoo kanatti godhee booddee change password jedha. Sana booddee kunoo okay enter new password naan jedhe. Okay akka kanatti gasheeramanii kana booddee okay continue login okay bifa kanaan ammanii jijjiireera jechuudha passwordii koo. Okay sorry FB koo keessa seenee akkan jijjiiree akkan naa baneef hin bandeen ilaalee waaw saksakasee kunoo kanatti passwordii dagadhee forgot password kan jedhu sanaan galee akka kanatti deebi'ee naa baneera jechuudha. Baay'ee itti milkaa'eera. Isinillee itti milkaa'uu akka dandeessan abdadha. Yoo isin galle irra deebi'aatii steepii isaa hordofaa duukaa galaa akka kanatti jijjiirrachuu dandeessu. Passwordii dagattan isiniin jedha. Kanarraa waa hedduu akka barattan nan abdadha. Yoo isinitti tolee like godhaa, comment godhaa, share illee godhaa.
subscribe warri godhin jirtan Ami Saba Koo Tube kan jedhu kana subscribe godhaa waan barattaniif waan hordoftaniif na wajjin waan taataniif hedduun isin jaaladha nagaa nagaatti isin